Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuu Tube biyyoota alaaf biyyoota keessaa kan jirtan akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan biyyan jiruuf manan jirutti nagaan qaba. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Tolee guyyaa har'aa immoo egaa hojii kana duraa irraa adda ta'een isin gidduutti argamee kan jira. Kanaan dura egaa walaloo gabaabduudhaan wal wajjin deddeebi'aa turreerra. Har'ammoo jechuudha hafuuruma Waaqayyoo keessatti kan nu jabeessu, wanta nuti hin beekne kan nu barsiisu, kan nuti beeknu immoo kan yaadachiisanuuf ta'u jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee nama gammachiisu, baay'ees hafuuratti nama jabeessu, baay'ees yaadannoo namaaf laatu isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa appilikeeshinichi appilikeeshinii macaafa qulqulluuti jechuudha. Kiristaana ta'ee namni hundumtuu appilikeeshinii kana osoo qabaate baay'ee gargaarsa irraa argata jedhee nan yaada. Keessumattuu warra lubbuu haaraa jechuudha. Egaa kiristaanonni gaafa Kiristoositti amanu waa tokko beekuu qaba. Dandeettii qabuu fi hojii qabu keessatti keessumattuu dhimma warra lubbuu haaraaf jechuudha dammaquu qabna. Maaliif jireenya qabnu keessatti bu'aa tokko buusnee darbuu qabna jechuudha. Bu'aa nuti buusnu immoo bu'aa har'aa otoo hin taane isa bu'aa boruufis ta'uu danda'u qaba. Kanaafiyyuu egaa appilikeeshinii macaafa qulqulluu gaaffiif deebii ofuma isaa nu gaafata, ofuma isaa nuuf deebisa. Isa kana keessatti egaa bakka dhugaaf sobaatu jira, bakka filannootu jira. Isa kana kan beennu ofii keenya yoo xunne ofuma isaa deebii raayitii nuuf godha. Kan nuti wallaalle immoo ofuma isaa eeksii godha. Isa kana keessatti immoo bakka nuti wallaalle immoo boqonnaa isaa duukaa nu baasaa jechuudha. As keessatti waa barachaas waa yaadachaas adeemnaa jechuudha. Egaa turtiin keessan viidiyoo kana wajjin haa ta'u, haala kamiin immoo hojjetanna, haala kamiin immoo ilaallaa jennee gaafa ilaallu viidiyoo kana keessatti argachuu dandeessu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Turtiin keessan viidiyoo kana waliin haa ta'u. Tolee appilikeeshinicha jechuudha. Pileestoorii keessaa arganna jechuudha. Pileestoorii keessatti appilikeeshinii baay'ee salphaa kan nama rakkisne jechuudha. Pileestoorii keenya keessatti maal jennee barreessina? Macaafa qulqulluu jennee barreeffanna. Yeroo macaafa qulqulluu jennee barreeffannu haala kanaatiin nu dhufa jechuudha. Macaafa qulqulluu gosa baay'eetu jira. Garuu inni kun immoo haalli hojiisaa yookaan immoo haala abbiisaatu gosa garaagaraadha malee macaafni qulqulluu tokkuma. Garuu haalli abbiin isaa ittiin hojjetame garaagaraa jechuudha malee yeroo macaafni qulqulluun gosa baay'ee jira yeroo jedhu kana gaaffii akkasiin ittiin taane sagalee Waaqayyoo tokkichuma jechuudha. Kanaafi appilikeeshinii amma ani isinitti agarsiisuu adeemuu jechuudha. Kan mallattoo baafiqaa ofirraa qabu kana boqonnaa gaaffiilee macaafa qulqulluu kan jedhu kana jechuudha. Haala kanaatiin buufattu open ishee jettu kana haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Ani dura waanan buufa'ee jiruuf dafee keessana seensisa. Haa ta'u iyyuu malee egaa gaggabaabsuuf jecha gaaffii hunda kan jedhu jira, dhugaa soba kan jedhu jira. Gaaffii hunda inni jedhu kun filannoodha. Dhugaa soba inni jedhu kun immoo dhugaamaaf sobadha jechuudha. Amma keessa seena haala kanaatiin. Haala kanaatiin yeroo ni ufu maal jedha gaaffii tokkoffaan na gaafata. Maannaan jedha Waaqayyo tiksee kootii ani homaa hin dhabu inni jedhu kutaa macaafa qulqulluu isa kam keessa jira naan jedha. Inni lammaffaa faarfannaa 11, inni tokkoffaa faarfannaa 11, inni lammaffaa immoo 91, inni sadaffaa immoo 23, inni arfaffaa immoo 32 irratti argama naan jedha. Amma filadhu naan jedha. Waaqayyo tiksee kootii ani homaa hin dhabu inni jedhu kutaa macaafa qulqulluu isa kam keessa jira naan jedha. Ammani akka deebii kootti faarfannaa 23 jedha. Deebii ishee jettu kana tuttu. Yeroo kana
haala kanaatiin naa fida. Sirriidha naan jedha. Raayitii naa kennee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf otooni macaafa faarfannaa 32 yookaan immoo 11 tuqeera ta'e eeksinaa laata jechuudha. Eeksinaa faalaatu iyyuu malee boqonnaa isaa naa fidaa jechuudha. Kan hin dhabe immoo boqonnaa sana keessa seenee aqeen ilaalaa jechuudha. Sirriidhaa faarfannaa 23 naan jedha. Tole gaaffii biraa ammas haala kamiin argachuu danda'a yoo jenne itti aana ishee jettu ishee gara gadii kana xun'a jechuudha. Yeroo gadi xun'utti ammas gaaffii biraa nuu fida. Maqaan Saaraa inni duraa eenyudha? Maqaan Saaraa inni duraa eenyudha? Tokkoffaa irratti Siphaaraa, lammaffaa irratti Liyaa, sadaffaa irratti Sooraa, arfaffaa irratti immoo Saphiiraa kan jedhamudha naan jedhama fakkeenyaaf jechuudha. Ammani fakkeenyaaf hin beeku ammoo fakkeenyaaf hin beeku yoon ta'e jechuudha. Tokkon fila'a. Maaliif yookaan baruuf yookaan immoo deebisuuf waan ta'eef wantichi. Ammani Sooraan jedheera amma fakkeenyaaf deebii ishee jettu kanan tuqa. Garuu Sooraa jedheeyyuu argadhe maleessaa sirriidhaa uumama boqonnaa 17:15 uumama boqonnaa 17:15 irratti argama jechuudha. Saaraanii jalqaba irratti maqaa biraa qabdi jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota lubbuu haaraa ta'aniifa yeroo kana barumsa argatu jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo qabaatan. Tole gaaffii biraa ittan fufa. Itti aana ishee jettu kanaan tuqa yeroo gaaffii biraa barbaadda'u. Gaaffii biraa yeroo barbaadda'u haala kanaatiin naa ufa. Maal jedhaa? Yeroo beelli Samiiriyaa ture mataan harree meeqaan gurguramaa ture? Yeroo beelli Samiiriyaa ture mataan harree meeqaan gurguramaa ture? Tokkoffaa 50, lammaffaa 70, sadaffaa 64, arfaffaa 23 jedha. Tolee amma fakkeenyaaf 50 jedha. Deebii ishee jettu kanan tuqa. Naa ufee jira jechuudha. Arga'ee jira. Sirriidha. Lammaffaa moototaa boqonnaa 6:25 irratti argattaa siin jedha. Tole amma deebii itti aanuun barbaada. Ammas deebii itti aanuun barbaada. Abbaan Abrahaam maqaan isaa eenyudha? Tokkoffaa Maalaaliyaa, lammaffaa Taraa, sadaffaa Yaaqoob, arfaffaa Lamee jedha. Tolee amma fakkeenyaaf Taraasa jedhu kanan tuqaa argadhee jira jechuudha. Ammaga kun amma waan dura beekuuf malee waan hin beekne tokko jechuudha. Qayi diimaatiin nuuf fidaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 11:12 irratti nuuf fidaa jechuudha. Tole gaaffii biraas maanaan jedha? Fannoo gooftaa Yesuus akka baatuuf kan dirqisiise eenyudha? Fannoo gooftaa Yesuus akka baatuuf kan dirqisiise eenyudha? Lammaffaa Shimoon isa qaareen, tokkoffaa Shimoon isa qaareen, lammaffaa Phexros, sadaffaa immoo Yoosef isa Armiyaatis, arfaffaa immoo Yaaqoob. Amma fakkeenyaaf ani hin beeku garuu maalan go'a beekta fakkeenyaaf jechuudha. Deebiin isaa garuu isa duraati. Ani immoo isa dhumaa kanan tuqa. Yaaqoob abee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf abee jira eessattan argaa jennee of gaafachuurra filannoon kee Yaaqoobiidha. Deebiin sirriin Shimoon isa qaareenii jedha. Egaa bakka nuti argannu immoo Maarqos boqonnaa 15
21 irraa argattaa siin jedha. Tole isa kana keessaa nan ba'a. Isa kana keessaa yeroo ba'u dhugaa fi soba bakka jedhu kana nan tuqaa jechuudha. As keessatti immoo maanaan jedha. Filiiphiyoos diyaaqonii ture. Filiiphiyoos diyaaqonii ture. Diyaaqonii ture moo hin turre? Amma keenyaf yoo beenna ta'e dafnee dhugaa yookaan soba kana gadi xunna. Yoo beennu ta'es baruuf jecha waan ta'eef dhugaa kan jettu yookaan soba kan jettu kana xunnaa jechuudha. Haala kanaatiin nuuf fida hagee boqonnaa 7 lakkoofsa 5 irratti nuuf fida jechuudha. Ammas gaaffii biraa itti aanu nan barbaadda yoo jenne itti aana ishee jettu kana yeroo xunnu haala kanaatiin nuuf fida jechuudha. Lammaffaan immoo maanaan jedha. Yohaannis cuuphaan Yesuus bishaan Beetesaayidaatti cuuphee. Yohaannis cuuphaan Yesuusin bishaan Beetesaayidaatti cuuphee jedha. Garuu Yordaanosidha akka macaafa qulqulluutti. Asii immoo Beetesaayidaa jedha. Amma fakkeenyaaf hammam akka beennuuf hammam akka hin beenne ofumaayyuu of madaalla jechuudha. Amma asitti ani garuu akka macaafaatti Yordaanosiyaa asii immoo Beetesaayidaa jedha jechuudha. Maaliif egaa gaaffiif deebiidha waan ta'eef. Dhugaan jedhaman akka kootitti silaa sobayyuu ture. Amani dhugaa yeroon jedhu dheeksinatti laatee jechuudha. Maaliif Yordaanosidha waan ta'eef. Maal jedhaa egaa erga dheeksinaa laatee immoo gadi siqee deebiin soba ture. Maatiyoos boqonnaa 3:13 irratti Yordaanositti jedha. Egaa haala kanaanii itti fufaa jechuudha. Daqiiqaa isinirra dheerata waan ta'eef isin immoo gaafa ofii keessan buufattanii bakka waa baay'ee yaadachaa waa baay'ee barachaa adeemtu. Appilikeeshinii kana duraan qabaachuus dandeessu. Garuu inni guddaan yoo qabaattu ta'ellee viidiyoo kana warra lubbuu haaraaf sheerii godhaa. Karaa dandeenyu wal jajjabeessina. Waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaa. Akkasumallee yaada kana fakkaatu kan hafuuratti nu jajjabeessuu danda'u yoo barachuu barbaanna jettanillee yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Gooftaan isinaa eebbisu eebbifamaa.